dhalataan aanaa horroo bulluq akka OMN itti himetti haleellaa fi saamicha finxaaleeyyii namaaraaf shororkeessitoonni faannoom guyyoota 5 dura ganda boonee abuunaa fi guddina abuunaatti raawwataniin lubbuun nama 47 darbeen loon hawaasaa dhibbootaan lakkaa'aman saamamuun jiraattonni hedduun qeef qabeenya ofii irraa buqqaafamanis hanga yoonaa qaamoleen mootummaa dhimmicha tasgabbeessan gara gandoota kanaatti hin ergamne. Haaluma wal fakkaatuun aanaa amuuruttis gandoonni baadiyyaa 16 guutumaan guututti harka finxaaleeyyii kanaa keessa jiraatanis mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa Oborraa fi Agamsaa qofatti of daangessee taa'uun alatti gandoota kana deebisuuf yaaliin homaa gochaa hin jiru jedhu. Haleellaa tibbana magaalaa Agamsaatti raawwatameen lubbuun nama 103 darbuun cinatti hawaasni magaalattii hedduun buqqaafamuun magaalaa Oborraa fi Joojii Migiritti baqateetii jira. Yeroo ammaa kana namoonni muraasni gara qe'ee isaaniitti kan deebi'an ta'anis irra caalaan namoota buqqaafamanii gargaarsa dhabuun buufata itti baqatan keessatti beelaa fi dhukkubaan miidhamaatii jiru. Dhugaadha. Manneen barnoota waggaa 2014 guutummaatti siin jechuu danda'a. Fakkeenyaaf mana barumsaa Wanni Shaakittaa, mana barumsaa Lalistuu Shaakittaa, mana barumsaa Biqiltuu Doobban, mana barumsaa Yaayyaa Xombee, mana barumsaa Cidhatti Gabaa Amusii, gandoonni yeroo duraadhaaf fakkeenyaaf Harar Sammoo, Harar Jaarsoo, Migir, Jooj, Dinkii, Waalli, Lummaa, Siiddan dabalatanii jarreen kun guutummaan isaanii tokko hanga 8tti kanneen qaban jiruun guutummaan isaanii barnoota waggaa tokkoof guutuudha kan isaanii baratanii. Achuma ollaa aanaa amuuruu kan taate godina Wallagga Bahaa aanaan Kiiraamoos rakkoo wal fakkaataa keessa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii odeeffateetii jira. Akka jiraataan magaalaa Kiiraamuu tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himetti gandoonni baadiyyaa aanaa Kiiraamuu 13 fi magaalaa xixiqqoo akka haroo harka finxaaliyyii Amaaraa keessatti kofoon erga bulchiinsa Oromiyaa jalaa baatee waggaa tokko ta'uuf deema jedha. Dolli qindaa'aan finxaaleeyyii Amaaraatiin baname kun jabaachuun bakkoota hedduutti hawaasa Oromoo qeef qabeenya isaan irraa buqqaasuun cinatti lubbuu namoota danuu bilaashatti dabarsaatii jira. Magaalaa Naqamteetti baay'ee dhihoo kan taate aanaa guutoo giddaatti bulchiinsa magaalaa Ukkee keessatti haleellaa finxaaleeyyii Amaaraa guyyaa 4 dura raawwataniin lubbuun nama 32 darbeetii jira. Qabeenyi ilmaan Oromoo qofatti adda baafamuunis barbadeeffameera. Gariinis saamameetii jira. Haleellaa ifaan mul'atu akka kanaan alatti gargaarsi adda ummata aanaalee haleellaman irraa buqqaan akka hin dhaqqabneef akkasuma immoo poolisii fi qaamoleen nageenyaa akka hin birmanneef mootummaan gochoota ulfaatoo raawwachaa jiraachuun dolli kun heegaree siyaasaa mootummaan nurratti taphataa jirudha jennee akka yaannu nu godhee jira jedhu jiraattonni. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa kanneen akka Amuurum, Jaartee Jaardagaam, Abbee Dongooroom, Horroo Bulluqiif aanaa Horroo dabalatee Wallagga Bahaa aanaa Kiiraamum, Galiilaam, Giddam, Guutoo Giddaa fangar guutee erga waraana qindaa'aa faannoo fi finxaaleeyyiitiin isaan irratti baname as tajaajila misoomaawwan bu'uuraa hedduun illee irraa citeetii jira. Daandii fi geejjiba dabalatee sararri ibsaa fi bilbilaam akkasuma dhaabbileen fayyaa hedduun hojiirra akka hin jirre himanii bara 2014 keessa godinoota lamaan keessatti gandoota baadiyyaa hedduutti manneen barnootaa cufamurraa kan ka'e sirni baruu fi barsiisuu akka addaan citee ture yaadachiisu. Ibsaadhaa, neetworkiidhaa, daandiidhaa, buufataaleen fayyaan illee qorichi ammooksaasiliin hin jiru obboleessa kiyyasitti rimaanii ammooksaasiliin argachuu fi parasamoliirree mataa dhukkubbiidhaafuu argachuudhaaf hin jiru. Fakkeenyaaf buufata gamtaa dhaqxee ilaalu buufata gamtaa qoree odeeffachuu dandeessa. Amuruu mataasaa yookaan immoo Oborraa qorachuu dandeessa yookaan iyyaafachuu dandeessa. Buufataaleen waggaa guutuu tajaajilaas 2014 keessa buufataaleen tajaajilate Agamsa duwwaa Agamsaaf Oborraa garuu gandoonni hundi isaanii buufataalee hanga kiliinikaatti kan dhaban hin jiran guutummaa guutuutti cufaa ture kan inni ture jechuudha. Dola qindaa'aa gareen shororkeessaa faannoo fi finxaaleeyyiin Amaaraa mootummaa naannoo Amaaraatiin bobbaafamanii daangaa ce'uun haleellaa raawwatan kana ilaalchisee dhaabbanni falmaa mirga namoomaa Itoophiyaaf sabaaseen lubbuun namoota nagaa hedduu darbuun lolichi sabummaa irratti xiyyeeffachuu isaa ibseetii ture. Haa ta'u malee garuu mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e federaalaan dhimma kana ilaalchisuun homaa hin jenne. Bulchiinsa sirna biltsiginnaa jalatti ajjechaan maqaa riphee loltoota deeggarta jedhuun raawwatamu itti fufeetii jira.
bara 2019 irraa eegaluun ajjechaan maqaa baa'oo shanee jedhuun namoota nagaa irratti raawwatamaatii jira. Namoonni ajjeefaman hidhata siyaasaa kamuu waraana bilisummaa Oromoo wajjin kan hin qabneef sababa Oromummaa isaanii qofaaf ajjeefamaa akka jiran yeroo garagaraatti maddeen ni ibsu. Godina Arsii aanaa martii ganda Diinoo Waataroo jedhamu keessatti ajjechaan hammeenyaan guutame jiraattota irratti humna addaa poolisii Oromiyaatiin raawwatamu maatii wareegamtootaaf jiraattonni gandichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniitii jiru. Kamisa darbe fulbaana 8 bara 2022 humni addaa poolisii Oromiyaa ganda Diinoo Waataroo qubsiifamuu kan himan maddeen keenya achirraa dubbifne barii isaa ganda keessa deemuun namoota reebichaan walitti qabaa turan jedhu. Namoota dubbifne kanneen keessaa ilma wareegamaa tokko ta'uu kan himu mucaan sagaleen isaa umrii ijoollummaa keessa jiru tokko abbaa koo ija koo duratti ati miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun reebaa fuudhanii deemaniin jedha. Ayyamee taatee raawwatame nutti himii namni sirraa wareegame hoo eenyuun maqaan isaanii? Museen Amaanoo jedhama. Waleen galgala dhufteetuma abbaa kiyya inni galgala dhufanii galgala kamiisa galgala dhufanii bulanii ganama bakka ardaa keessa faca'anii uummata guuranii kaan uleen kamalaaf bisaa waajjira geessanii addarraa xiqqoo loofaniituma fixanii bira taransanii. Maaliif waytii qaban kana abbaa kee maal jedhanii qaban? Shanee jedhanii qaban yoo siri. Nallee daddayaniitumaan natumanii bakka isaan na biraa dabarsan. Fira namoota wareegamanii ta'uu kan himu namni biraa dubbifne ammoo dhiiraa fi dubartii osoo hin jenne walitti qabanii reebicha erga irratti raawwataa turanii booda namoota hedduu walitti qabanii deemaniin keessaa reeffa namoota sadii kanneen maqaan isaanii Huseen Amaanoo, Baasoo Amboo fi namni sadaffaa kan ammaaf maqaan isaa adda hin baane Ardaa Diinoo bakka jedhamutti rasaasaan tumanii ajjeesanii reeffa isaanii achi argine jechuun dubbatu. Rakkoon gama qotee bulaa akkanumaan fayyaalessa hiyyeessa manaa gagguuranii akka qurxaan akkan tumnetti tumanii bakka rasaasa afaan kaanii afaanitti dhukkaasanii namoota sadi ajjeesuun akkuma jirutti kan ija keennan argine reeffa irra geenne namoota sadi. Hayyee namoonni biroo hoo kan hidhaman jiru? Nama 7 namni hidhamee hidhaa jiran nama 7. Maatiin wareegamtoota kanneen yeroo ammaa qe'ee isaanii irraa buqqa'uun bosona keessa jiru kan jedhan maanguddoon kun namoota ajjeefaman kana boochifachuuf illee hiree hin arganne jedhu. Kana gaawwan irraa kana ta'e qaamni ol aanu qulqulleessee addaan baasu malee nullee waan irraa dhuman waan hiyyeessi irraa dhume wallaalletuma ammallee bakka bootarraa buqqa'ee mana ofirraa buqqa'ee uummanni sun huura jira bakka huuratti taasiyaasan akkaataa itti geggeeffatu wallaalee jira hanga amma. Reeffi namoota kanneenii fuudhamuun kan awwaalame yoo ta'u namoonni gara 7 ammoo waajjira poolisii magaalaa Abboomsaa jedhamutti hidhamanii akka jiran odeeffannoon maddeen irraa arganne ni mul'isa. Hidhattoonni mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo jedhuun qonnaan bultoota nagaa ajjeesaa kan jiran yoo ta'u ajjechaa qaamni kun raawwatu bakka itti himannu dhabne jireenya gadadoo jiraataa jirra jedhuun namni biraa OMN ganda Diinoo Waataroo irraa dubbise. Namoonni ajjeefamanii fi hidhaman tuttuqqii siyaasaa kan hin qabnee fi hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin kan hin qabne ta'uun maddeen keenya himaniitii jiru. Ajjechaan humnoota waraanaa mootummaa Itiyoophiyaatiin namoota nagaa irratti qabata waraana bilisummaa Oromoo jedhamuun raawwatamu itti fufeetii jira. Ajjechaa aanaa martii ganda Diinoo Waataroo keessatti raawwatame kana irratti yaada qaamota mootummaa dhaga'uuf itti gaafatamaa damee siyaasaa paartii Biltsiginnaa aanaa martii obbo Abbaas Muhammaditti irra deddeebiin bilbilus bilbila nurraa hin kaafne. Godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsiitti miseensi Koongiresii Federaalaa Oromoo obbo Shaalloo Argoo Jaaman humnoota tikaatiin ukkaanfamuun achi buuteen isaa dhabamuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Obbo Shaalloo Argoo miseensa buleessa kaafaawwatii kan jaan maddii naannicharraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii dubbise erga torbaan 3 dura aanaa Heeban Arsii ganda dagaagaa magaalaa Guljoo keessatti namoota 5 wajjin qabamee hidhamee achi buuteen isaa hin argamne jaani. Obbo Shaalloo Argoo erga hidhamanii booda halkan mana hidhaa keessaa baafame akka dhabamsiifame maddi odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kun himeeti jira. Maatiin isaa waajjira poolisii fi manneen murtii aanichaa gaafatanis deebii argatan akka hin jirre kan himu jiraataan gandichaa odeeffannoo kana nuuf kenne yeroo qabamu qunnamtii waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabda jaamuun akka qabame hima. Obbo Shaalloo Argoo qunnamtii siyaasaa kamuu waraana bilisummaa Oromoo wajjin nama hin qabnee fi
qabsoo karaa nagaatti nama amanu ta'uu isa maddeen odeeffannoo kana nuuf qoodan himaniiti jiru. Yeroo ammaa obbo Shaalloo Argoo lubbuun jiraa fi du'ee isaa addaan baafachuu hin dandeenye maatii fi jaarsi biyyaa bahee du'ee fi jiraa isaa nuuf himaa jedhanii waajjira poolisii gaafatanis deebii hin arganne jaa. Namoonni biroo isa waliin hidhaman waajjira poolisii aanaa Heeban Arsii fi waajjira poolisii godinaatti hidhamanii jiraachuu kan himan maddeen garuu obbo Shaalloo Argoo bakka buuteen isaa hin beekamne jedhaniiti jiru. Gama birootiin aanaa miidhagaa Tolaa fi Gursum dabalatee kanneen biroo keessatti dabballoonni mootummaa maallaqa raayyaa ittisa biyyaa jechuun namoota rakkoo beelaa fi qaala'insa jireenyaatiin dararamaa jiran daran hiraarsaa jiraachuu maddeen himaniiti